Yaa Rabbi raajidha namni gurraachatu fungatu illee hojjattu yookiin ammoo ilma namaa keessaa bahu nama taasisee jira. Ilaalcha addaati fi viidiyoo addaa qabadhee dhufe boontuun maal keetti. Ajaa'iba laa hawla walaa quwwata illaa billaahi al-azim. Ijoollee maal taane rool bira dubbadda? Maal taane? Roobaa jira alamaa ta'een maal taane? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jirra jirtu. Obboleettii teenya takka salaalirraa alamituudha jechuudha. Viidiyoo koomentii hordoftoota kiyyaa naaf ergitee deebisuu qabdanaan jette. Akkuma argitan asitti boontuun maashaa Allaadha. Kana jechuun kiyyaa har'a maal taate yoo naan jettan qulfii gannee jechuudha. Balbala mana akkatti seennu dhabne rakkataa jirra. Garuu viidiyoon achi booda baay'eedha. Guyyaan kun viidiyoo achi duraa jechuudha walirratti isinidhe gad isinii dhiisuu heda isarratti ammoo waan hedduu haasa'uu heda akkuma sitti argitan jechuudha ilmi namaa kun gosaa fi kalarii garaagaraa qaba ashama harka fuun irra amantii biraa qabdanillee kun magaalaa kun diimaadha kun adiidha kun gurraacha kun funyaan dheerataa kun hin gabaabbata kana jechuun maasita yookiin ammoo tuyyuu rakkataa yookiin ammoo tuyyuu miidhamaa nama godha rakkin ammoo fuula namaa irraa geessisu qaba isinii galaa jiraa miti fuulli namaa yoo huqqataa ta'e yoo daalachataa ta'e namni sun miidhama murteessuu qabna malee magaalatti maaf yookiin fongatee fi nama sanirratti murteessuu hin qabnu akkuma itti argitan jechuudha ogeessa balbala banuullee fidanii balballi nuu banamuu didee jira qulfii ammoo tuyyuu akka carraa tahee abbaa manaa kiyyatuyyuu meeshaa geessuuf fuudhee deemee carraa kiyya itti aansuun ammoo asumaan har'a mee waan takka takka hojjetaa yaada wal haa jijjiirru asumaan ittiin bohaaraa isiniin jedha waan baay'ee isiniin jechuuf dhufe akkuma itti argitan kana bohaaraata namni barbaadan tokko tokko keessaniin isiniif qopheessuu ni danda'a qopheessee gurguruullee ni danda'a itti jirallee isinii galee kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa akkuma itti argitan kanatti jechuudha hojiin hin kaanfachiisu maal jettee obboleettiin teenya takka koomentii asitti argitan kana argaa jirtanii maal jettee ilmoon sarraatanyaa bakka kamittuyyuu akka hin uffattu uffata akka hin uffattu uffataan uffadhee yuutuuban hojjedhu kanatuyyuu uffata akkaatii miti kanaaf ani uffata anaaf taha jedhe uffadhaa maatii kiyyatti kanaaf taha jedhe uffachiisaa iskaarbii kana ji'a 7 dura jechuudha uffadhee viidiyoon hojjedhee jira viyuu 15,000 nama 15,000 tulaale jechuudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waanuma nuuf fakkaate jechuun bifaan na fakkaachuu dhabdeef mucattiin walirratti jechuun waan hin taane hamilee wal cabsu haasa'uun gaarii miti amma viidiyoo kanaa fi footoo kana mucattii salaaleetuyyuu alamituun jechuudha mee viidiyoon kan kee hin jira akkana jedhaa jiranii hordoftoota kan kee jala nama keessan si jibbutu akkas jedhe viidiyoo hojjedhu naan jennaan viidiyoo kana sagalee irra isinii qabee malee waan deebisuu miti kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya mucattiin salaaleetuun illee oromummaa jechuudha maalummaa akka isiinuu baante maal jette isin fakkaate ilmi namaa miidhame kan jennuun fuulli isaa daalachatuu fi uqqatuudha mucattiin teetu haa taatu tanama biraatu haa taatu argite jecha ammootuyyuu hojjettuudha takka ammoo inumaayyuu waan haasofte ollaa yoo taate dhiifama na of kolchii jette fakkeenya fi ma'aleesh jette arabiidhaan jechuun dhiifama na of kolchi isinii galee wannuma nuti tole haasofnee xiinsammuu namaatu hin ekaane ma'aleesh gabaabama jechuun ta'a fakkeenyaaf ilmoo tokko haati fungattee fi mucattiin tuni maashaallah fakkeenya fi haati isii nama barate barsiiftuu ta'uu dandeetti isinii galee dirqama ammoo barsiiftuu ta'anii fi akka barbaadanitti tujjaara ijoolleen akka jirtutti jechuudha taphataa wanti guyyaa daaraa dhiitaartu dhugaadha umriin isii waggaa 11 garuu ammootu akkuma ijoollee waggaa 6 fakkeenya bira waggaa 6 mucaan obbo Daadaatiyaa waggaa 9 na bira jira akkasuma mucaan kee waggaa 4 kunniin hundi isaanii akkuma tokko wal dhiitaa oolan akkuma tokko lafa gangalataa oolan umrii wal dursanii malee haalli tapha jaraa tokko jechuudha kanaaf ammoo jechuu wanni isin sirri hubattanii beekuu qabdan akkaataa tartiiba mana hiyyaa keessatti fakkeenyaaf jechuudha mucaan waggaa 9 suni mucaa waggaa 4 irraa hin dhika uffata isaallee miica ka ofiillee ofii uf danda'an jechuudha ani jechuun gaafa haga boontuu kana waggaa 11 jechuudha akaakayyuu kiyya rabbiin rahmata isaanii haa godhu ani maatii abbaa kiyyaa bira guddadhee akkaawuntii jedhu ani akaakayyuu kiyya tajaajilaa ture gaafa achirraa ammoo waggaa 15 biyya arabaatu iyyuu deemee hojjetaa ture gaafa waggaa 17 gara 18 hanga ilatti seenee jira
jira jechuudha. Ani jireenya haga amma jiraadhe kana umrii kiyya kanaan alhamdulillahi rabbil alamin jireenya taphaa yookiin qoosaa miti. Gaafa waggaa 7-8 irra caalan kenna jechuudha. Anis yoo tahuu baadhe horii tiisaa guddanne akkamitti akka guddanne jiruu bakka irraa kaanii daganne har'a jechuun mucattii magaalaa jiraattu hay ilmoosa akkamitti jecha akkanaa fayyadamtanii sarratanyaa jechuun maal jechuudha. Gariin ammoo iyyuu daa'ima osoo hin ta'in guddoo laalii fudhadhu tasii hojjettu anna manaa hojjetu hin barbaadu. Hojiin ani qabu hojii ala keessa hojjechuu hojii dhiirri hojjetu anuu hin dandeenye meeshaalee walii gaggargalchuudha malee hojii mana keessaa hin qabu. Tokkoffaarra manni kiyya afaadha farshaadha. Lammaffaa irratti ammoo iyyuu manni cufaa oola. Sadaffaa irratti ijoolleen oolmaa ooltii ganama sa'aatii 2 deemanii galgala sa'aatii 10 galanii gannallee ammoo qura'aana baratanii nama isaan gibbii qofa balbala jalaa banuu fi isaan waliin taphatu akka gibbiin baane isaan qofa eegu barbaadan ijoollee akka isaanii taphattu barbaada malee inumaa isin ajaa'ibaan taphoontuu gadi fakkeenya faga mucaa daadaa kiyya waggaa 9-8 waliin taphatan malee maa jechuun nyaata naan hojjetanii fakkeenya fi nyaata illee yoo ta'e barra waggaa 12-13 buddeenaa fi daabboo qixxaa tolchina dhugaanatti miyoo jettammaa wal somna irra caala namoota yoo waggaa 7-8 ijoolleen teenna jechuudha warii katiisanii illee ni jiranii kanaaf maashaallah tabaarakallaa qoosuu dhiifnee jechuudha nama eessa maqaa xureessinaa dhiifnee warri garuu hordoftoonni kiyya hedduu maashaallah jettanii boontuuni ani hin deenne malee tiyya maatii kiyya maatii jechuudhaan maatii jechuun dirqama ka horan yookiin ka dayan qofa osoo hin tahini kan nama keessaa eegan osoo hin tahini itti gaafatamummaa yoo qabaate sibira yoo jiraate kasii ol umriin guddasaa ta'uu kasii gad umriin xiqqasaa ta'uu nama 8 jechuudhaan mana tokko keessa ka horadhu keessummaa yoo dhufe maal wajjin wallaaga nama 11-12 alhamdulillahi rabbil alamin kunuyyuu ni'imaadha abbaa ofii fedhe rabbiin kana kennu dirqama andahee nama 8-10 kana horachuu dirqama qabaa namni firrin jiru wanni adda addaa si jaalatee ka sibira galu hin jiru akkasii asumaa namoota iyyuu isiniin hojjetataa haasa'ee jira amma namoota iyyuu lixi qal'ifannee bulchuu barbaanna sa'aatiin kun gara asriiti. Samoona kana midhaan kiyya naan ta'u jechuudha oolee buluu malee qal'ifamee sirraaja waan hedduutu jira kanaaf qulfiin kan kee baname moo hin banamne maalirra akka ga'e viidiyoo biraatiin isinii dhufa waa'ee ammootuyyuu jechuudha maatii namni yoo fidee jedhe waliin gammada daa'imman yeroo hunda nu seensisi jennaan fidee seensise malee dhimma maatii kiyya asirra seensisuuti qabaadhe yookiin naa laalaa jechuu miti akkasii jechi kiyya nama jecha namni funyaan fungateef irraa dhiqi maa rabbiin uyyuu bareechisee uume magaala buna bareedduu tana ta funyaan fungee dhiini isii namatti tolu uume maaliif kalarii isii irraa dhiqee xurii dhiqattee dibattee maashaallah xiqqaattus guddattus mana keenya keessatti qulqullinni ol aanaadha alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha ammootuyyuu jechuudha bifa magaala isii bareedduu tana eessa irraa dhiqa hin bareeddii bar isiniif fakkaattee malee fungee bareedduu wayiiti wallahi namatti tolti kanaafi hordoftoota fi kabajamtoota yaa namni funyaan qottollatee fi haftaami yookiin giiftii ilma mootummaan tahu funyaan fungateef ammootuyyuu hiyyeessa rakkataan tahu akkasitti bifaan hin murteessina uf laalaa mastaawotii keessatti hagam funyaan kiyya dheerataa an akkam jiraa jedhaati uf gaafadhaa deebii mastaawotiin isin yaadee biftu an maatiin kiyya naa ta'ee jira alhamdulillah maatii hedduu qaba galanni haa ga'u rabbii kiyya kanaaf maatiin kiyya hundi isaanii wal gargaaran xiqqaa irra fakkeenya farazaan waggaa 6 miti hiqaan dhiitii barandaa hin xarayidii meeshaa isii taphaa hin guurtii isinii galee dirqama har'a yoo mirgi namummaa wannaa ofii waajiba ofii hin bayini akkanuma guddatti dirqama jechuun daftara ofii uffata ofii kabaafatte ka galgalaa cabsitee kaa'uun isii malee gahee nama biraan qabu akkasuma mucaan xiqqaalleen haajabaatu baatu malee irratti humne irra lollaa waan inni balleessu maaliifi tarbiiha isa jedhamu kana dirqama namni kenna hundi beekuu qabna ijoollee arabaa taquufa keessa guddattee haga jechuun umrii ammaan gahuu kana gaafaanii waggaa 15 biyya arabaa dhaqe ibidda qabsiisuun beektaan hagaan har'a gahuu kana geetti garuu alhamdulillah har'a nama meeqa akka isin hime maatii meeqa horataa jira mana kiyya keessa maatii meeqa jira laka alhamdu shukran yaa rabbi maa jennaanin gammachuu itti qaba waan taheefi asumaan maashaa Allah tabarakallah rabbi si haa dabalu naan jedhaa horaa bulaa warri na jaalattan na kabajjan ulfaadhaa galatooma naaf jiraadha nagahatti isin